nursing management of patient with cardiovascular disorder. Narsiin akkamitti manage guutii nama rakkoo cardiovascularidhaa qabu kana laalu yaa nama. Kana keessaa jalqaba maal laalla? Rakkoon jalqabaa coronary artery disease. Coronary artery disease or CAD jaaniini dhukkuba arterii onneedhaaf dhiiga geessu sun amma keessa osoo hin ta'in tishuu onnee tanaaf qaama tishuu kanarra qaama hertii kanarra dhiiga raabsu suni arteriin sun coronary artery jaaniin dhukkuba isa saniiti. It is coronary artery disease the most prevalent cardiovascular disease. Dhukkuboota cardiovascularii jedhaman keessa baay'inaan kan jiru isa kana. Inni kuni coronary atherosclerosis jedhaniin. Atherosclerosis jechuun thickening or hardening of artery. Arteriin kuni jajjabaatee yoonii fi dhiiga sirri dabarsuu baate yeroo san arteriosclerosis jaaniin. Atherosclerosisin ammoo yoonii fi fatty substancein takka cholesteroliin arterii kana keessa arterii kanaatti yooniif keessa ijaaran yoo keessatti mayri takka keessatti uumame atherosclerosis jaaniin. Coronary artery disease kana wanni fidu keessaa tokko coronary atherosclerosis. Atherosclerosis jechuun atheroo jechuun arterii jechuudha. Sclerosis jechuun plakiin keessatti takka fatty substance takka cholesteroliin keessa sanitti maxxanuu jechuudha. Ujummoo dhiigaa san keessatti yooniif inni kun maxxane. Takka arteriosclerosis ni jaaniin. Arteriosclerosisin yooniif arteriin sun jajjabaate ifumaaf jajjabaate takka dhiigni keessa dabruu dadhabe. Atherosclerosisin karraa gadii huni it is types of arteriosclerosis caused by build up plaque. Amma karraa olii arteriosclerosis kan jiru sun thickening gira jenne furdachuudha jenne takka hiddi dhiigaa sun hiddi arterii onneedhaa dhiiga raabsu sun fufurdachuu jedhe. Gosuma isa sanii taate yoonii fi plakiin keessatti ijaarame atherosclerosis jaaniin. Plak jechuun wanni faatiin faan jechuudha. Takka coomaa keessa mayra yookaan immoo cholesterolii yookaan cellular wasting in the inner lining of artery. Keessa arterii sanitti yooniif ijaarame atherosclerosis jaaniin. Cholesterol jechuun faatii jechuudha. Faatii tanaatu cholesteroliin isa zayita faarraa nama dhufu san. Cholesterol jechuun solid forms of fatty. Coronary atherosclerosis. Coronary atherosclerosis jechuun yookaanii fi coronariin arteriin sun sababa isa kanaatiin sababa atherosclerosis kanaatiin blocked yookaan luumaniin isaa dhiphate resulting reduced blood flow to the myocardium. Dhiigni myocardium irratti raabsamu kuni sababa inni huncufamuutiin yookaan dhiphachuutiin yoo gad irrate coronary atherosclerosis jaaniin. Coronary atherosclerosis jechuun narrow or block of lumen of coronary artery. Ujummoon coronary artery suni cufamuu takka ammoo dhiphachuu irraa kan ka'e dhiigni karaa myocardiumiitti deemu
yoo gad irrate coronary atherosclerosis jaaniin. The nature of coronary arteries amma gaa maaliif waan kana keessatti faatiin kuufamuudhaaf dhiphachuu kana maa dubbachaa oolla. Nature of coronary arteries uumama inni kun itti uumameetu akkaataan inni kun itti uumameetu make it risky for atherosclerosis. Akka isa kana saaxilamaa ta'u santu godhe uumama isaa akkaataa inni itti uumame keessatti ka dhaabbatu dhiigni ugaa bakka san dhaqe keessa dhaabbata sababa sanirraa plakiin keessatti uumamuu danda'a. The major cause of coronary artery disease major cause maaliyo siin jaan atherosclerosis kan. Atherosclerosis jechuun maal jenni? It is types of arteriosclerosis caused by build up of plaque or fatty substance or cholesterol in the inner linings of artery. Artery keessatti yoo faatiin kuufame sababa sanirraa dhiigni maddiidhaan dabruu dadhabe. Amma gaa namticha kana laali. Coronary artery jechuun isa akkanatti onnee gubbaarra gad deemu kana. Yeroo gad deeme bakka injured tissue jettu sana gubbaadhaan gurraattiidhaa jira ni cufame jechuu. Coronary artery tu bakka sanitti block ta'e. Maaltu block godhe? Keessatti faatiin kuufamteeti dhiigni maddii gad dabruu dadhabe. Sababa sanirraa dhiigni asiin gadoo raabsamuu waan hin jirreef tishuun bakka sanii gad jirtu ni miidhamte jechuu. Eenyufaa risk factorii dhagaa. Eenyutu isa kanaan qabamuudhaaf risk factor. Risk factoriin gosa lamaa jira. Non modifiable fi modifiable jira. Warreen fooyyeessuun danda'amuu fi warreen fooyyeessuun hin danda'amne. Warreen fooyyeessuun hin danda'amne warreen akkam fa'a non modifiable kan jaaniin waa afurii jira. Tokko family history yoo maatiin isaanii coronary artery disease ka qabaatu taate irrachuu hin danda'u kun riskiin isaa kun. Ka biraa genderi saala warreen dhiiraa qabaman vaajinaan. Ka sadaffaadhaa increasing age yeroonii fi umriin dabalaa inni kuni riskiin isaanii dabalti. Ka afuraffaadhaa reesiidha shanyi. Fakkeenyaaf akka qorannaan jettutti warreen gurraachota Afrikaadhaatiitu irra qabama jetti isa kanaan. Amma warreen akkanaa kuni riskii keessaa non modifiable jaaniin takka umriidhaafaan takka shanyiin teessan qabaachuufaan takka shanyii san ta'uufaan non modifiable. Modifiable risk factor warreen jennuun warreen irrachuu danda'an fooyyeessuu dandeessu. Tokko high blood cholesterol dhiiga keessaa cholesteroliin heddummachuun faan kana dhiiga keessaa cholesterolii gad xiqqeessuun sirreessuu ni danda'an. Ka biraa hypertension kunaas hypertensionii to'achuudhaan ni danda'ama. Ka biraa sigareet smoking. Ka biraa physical inactivity sochii qaamaa godhuu dhabuu. Warreen akkanaa kuni modifiable risk factor jaaniin. Ka biraa riskiin maayinarii taate coronary artery kana fiduudhaaf maayinar warreen ta'an karee fuusan biratti obesity gabbina DM diabetes mellitus kuba sukkaraa qabaachuu stressful lifestyle cinqiidhaan guutamuu jechuudha. Jireenya isaa guutuu ka cinqiin guutan. Ka biraa post menopausal estrogen deficiency eega xuriin irraa dhaabbattee booda hormoonii estrogenii hanqina isaa mudachuu. Amma gaagaa xuriin dhaabbatte menstruation cycle hugaa dhaabbatte hormooniin estrogenidhaa kun madduu ni dhiisa. Inni kunis fiduu ni danda'ama jaama. Ka biraa high saturated fat intake cooma baay'inaan fudhachuu
koozii coronary artery disease ta'uu dandeessi warreen kun. Amma kabiraa risk of coronary artery disease associated with warreen coronary artery disease kanaan ni qabama jedhaman seeram cholesterol leveliin isaanii 200 ol yoo ta'e dhiiga keessatti cholesterol levelii safaranii 200 ol yoo ta'e namtichi kun riskiidha jedhama. Qabaachuullee baatu riskiidha. seeram cholesterol dhiiga jechuudha. Dhiiga keessatti cholesterolii laalanii jechuudha. Katti aanee jiru kun fasting triglyceride level osoo humaan tu'ine jechuudha. Fasting triglyceride level jechuun osoo humaan tu'ine soomanaan jechuudha. Takka ganama osoo humaan nyaatin dhaqee yeroo dhiiga isaa laalan dhiiga keessatti kareefuu 200 jenneemi 150 ol kunnaan osoo nyaatin namticha kun riskiidha jedhama. Amma akkamitti paatoofiziyooloojiin isaa akkamitti namtichi kun wanni inni nyaate tun akkamitti rakkootan jalqaba fatty streak in the intima of arterial wall. Faatiin inni nyaate tun dhaaba arteriidhaa kana intimaa jechuun keessa saasan banaa isaa ta keessaa san irratti streak taati ni maxxanti irra maxxanti. San booda bakka san dhiini karaa san yaa'ami waan karaa keessatti hafe san kaasuudhaa jecha qaamni lola eegala. Inflammationiin achi eegala. Ujummoo san keessatti wanti waan maxxanteef ishii san baasuu jecha inflammationiin dhuftu. San booda T lymphocyteidhaa fi monocytein infiltrationii dhufa bakka sanitti seeliin dhiiga adiidhaa lymphocyteidhaa fi monocyte kan jenneen sun gosti sun achitti waraana geggeessan. Infiltration jechuun achi yaa'uu san to ingest lipid and die. Lipidii bakka sani kuufame san nyaachuudhaaf nyaatee karaa keessaa fixuudhaaf achitti baay'inaan yaa'a. San booda yeroo bakka sanii inni lipidii san nyaatee inni achiin du'e monocytiin kun ni du'a. Inni isii san liqimse san proliferation of smooth muscle cell masiliin naannawa saniin jiru lolarra ta'e sanii jecha urattee ammaas kulkulli biraa eegala. And the formation of fibrous cap. Fibrous cap jechuun gurchaa takka hambaatu bakka sanitti hafa. San booda atheromas or plaques formation. Ammaas ifiifuu kaappiin tolfamtee fi bakki dhooqa tolfameefi bakka waraan dirra geggeeffame san achi keessatti ifiifuu maxxante. Ammaas plakiin tun faatiin karaa yaatu tun achi maxxanti. Yeroo san maaltu dhufa protrusion of atheroma into luminal vessel ol dhiibatti wilii keessatti duraan boolla keessa kuufamteemi osoo tadabartu boolla tana keessa kuufamtuuti ol kaati ol qaqabattee yeroo sani luminal of vessel kana keessatti hoggaa ol dhiibatti obstructionii dhufu. Hidda dhiigaa san ni cufti. Obstruction of blood flow. Yeroo kana hemorrhage dhufa. Hemorrhagein kun akkamitti dhufa? Inni sun dhiibatee humnaan gubbaarraa gad dhiibu jira, cufaa jira, raapcharii dhufa jechuudha. Hiddi dhiigaa bakka sanitti ni dhooha jechuudha. Yeroo inni kun dhiige torombosii uumama. Torombosii jechuun clotting factor jechuudha. Inni kun kan taruudha. Pilaatileetiin achitti baay'inaan yaa'eeti dhiiga bakka san jiru kan tarsee achi keessa deemus waliin kan taru. Yeroo kana maaltu dhufa? Torombosii dhufa. San booda myocardial infarction jaanii ka dhufu sani myocardial infarction wilii hiddi dhiigaa achii gadii sun dhoohee raapchar tahee seeliin achii gadii sun waan dhiiga dhabdi. Adeemsa kanaani
myocardial infarctioniin akkasit dhufa coronary artery irraa. Amma gaa lipidiin kun faatiin kun gosa lamaa jira. Lipidiin kun gosa lama. High density lipoprotein fi low density lipoprotein jedhanii bakka lama qoodan. Warreen rukkinni isaanii density jechuun rukkina jechuudha. Rukkina jechuun kuni hanga qabiyyee isaan qaban jechuudha. Warreen lipidii hedduu qabanii fi warreen lipidii hedduu qaban. Low density, high density lipoprotein warreen jaaniini kolesterolii hedduu qaban. Lipoprotein jechuun lipidii proteinidhaan wajjiin walitti jiru. Keessa kolesterolii kan hedduu qabne jechuudha. Inni kun carries lipid away from artery to the liver for metabolism. Inni kuni dalagaan isaa lipoproteiniin kun high density warreen ta'e kuni lipidii kana hidda dhiigaatii fi arteriyoota jiru kana keessa walitti qabee gara liverii oofa. Inni kun dalagaan isaa qaama keessatti metabolismidha. High density kun dhiirarra dhalaa keessatti irra hedduudha inni kun. High density lipoproteiniin kun higher in woman than in men. Warreen dhiirarra dhalaa keessatti irra hedduu. Increase by physical activity. Yeroonii fi sochii qaamaa godhan inni kun ni heddummaata, ni dabala. Takka ammaas yeroo estroogeniin maddu baay'inaan ni dabala. Garuu decrease with age, umriidhaan wajjiin xiqqaachaa deema jira inni kun. High density kun inni kun beekee rakkoon fidu laawwanni si galuu qabu. High density lipoproteiniin kun karatiruu ya'a malee hidda dhiigaa keessatti maxxanu inni kun. Low density kana warreen low density lipoprotein jennuun kun contain more cholesterol. Cholesterolidhaas baay'ee qaba. Have increased affinity to arterial wall. Hidda dhiigaa kanaan harkifama, kanaan maxxana jechuudha. Kanaafuu nama keessatti low density lipoproteiniin kun yoo ol ka'e, inni kun yoo ol ka'e coronary artery disease dhufuudhaaf riskiidha jechuudha. Karreefu cholesterol leveliidha lakkoofne jenne sun low density lipoprotein san isa san. Inni high-dha, high density kan jennuun sun ni dhiibamee deema. Oshora gurguddaa jechuudha. Amma oshora xixiqqaa fakkeenyaaf waan akka olola loozii fa'aa wayi daftee si haramti. Kun ammoo gurguddaan ni low density akkasi. Amma gaa low density lipoproteiniin kuni hidda dhiigaa keessa yaa'eeti. Hidda dhiigaa keessa achi keessa mamaxxana. High density ammoo kasilaa dhiiga keessatti wali qabamu sanii high density wali qabee karatiruu oofa. Dalagaan isaanii waliif haallaadha jechuudha. Amma gaa suuraa tana laali. Normal arteriin karraa gubbaadhaa kan akkasi banaadha. Arteriin banaadha. Karraa gamanaa kun ammoo hoggaa mataa kanarraa murree akkatti asiichi ilaalluus saayiziin isaa walqixa geengoodha. Karraa lammaffaa kana laali narrowing of artery. Arteriin kun ni dhiphatee jira. Maaltu keessa mayree jira? Plagii keessa jira jechuudha. Plagi jechuun waan adii sani cooma kana. Yeroo kana dhiigni kam taagaa abnormal blood flow jira gaa kana dhiphatee itti kasi keessa dabra. Inni kuni suuraatti aantu sallaale heerti masilii irra bakka tami cufaa qaba. Isaa asiin xiyyaan si garsiisu san yeroonii fi keessaa gamana baasan bakka itti cufaa sanitti gamana jira hunu
gamana baasan sun isiisan bakkatti cufamteetti. Koronarii arteriin isa gaddeemu kana blood supplying kun wanni inni oofu jiru niwutirantiidhaa fi oksijiniidha onnee tanaa geessu jira. Heertii sana karaa gataa fi kanaaf pilakiin bakka tana waan uumamteef dhiini kam ta'a ifuma duudeefe jechuudha. Blocked blood flow kana jechuun dhiini ifuniif duuba deebi'e jechuudha. Akkam taati duuba seeliin achii gadii sun ni duute jechuu ilaalama diid heerti masil jaa hagurraatome suni duutee jirti bakka. Sababni isaa dhiiga dhabdi. Clinical manifestation isaa mallattoon coronary artery disease dha. Sign and the symptom and the complication is depending on mallattoo dhaafi xaxaan isaa complication isaa wanni inni irratti hundaa'u waa sadii. Tokkoffaan location irraa bakka inni sun itti mudate and the degree of narrowing of arterial lumen hanga inni sun walitti dhiphate. Ujummoon sun hanga walitti dhiphatte. Kun thrombus formation achi keessatti thrombosiin uumamuu fi uumamuu dhabuu. Yoo thrombosiin uumamte hangasuma takka hammaate jechuudha. Kabiraa obstruction of blood flow to the myocardium. Masilee achiin gadi jiru sanitti dhiigni gad dadhabuu. Amma karraa olii narrowing kun thrombus formation ka sadaffaa obstruction. Wantoota kana sadiin irratti hundaa'u. Yoo obstructioniin uumame heart attack or sudden cardiac death onneen tuni tasa du'uu jechuudha. Heart attack jechuun onneen kuni tasa yoo duute sababa sanirraa dhiiga dhabdee yoo duute complications tokko kana fa'a cardiac death. Amma suuraa tana laali. Heertiin ta gara mirgaatiin teessu tana. Isii tanaatiitu yeroo gad deemu coronary artery jechuun kaasarraa bahee kana gad deemu kana. Inni hungadii sanitti hoggaa keessaa gamana baasan keessisii kana fakkaata. Cufa qaba jechuu cufamee jira. Blockage in the right coronary artery. Coronary artery karaa mirgaatiin jiru kuni cufamee jira amma namticha kana. Keessa maaltu meere wanni adiin sun plakiidha. Faatii keessa kuufame. Tatti aantu kana laali. Waa sadii sigarsiisu jira asirratti. Hidduma dhiigaa asirra gaddiimu kana coronary artery kana yeroo achi baase inni irraa gubbaa kun atherosclerosis with blood clotting. Ujummoo tana keessatti faatiin keessatti akkumuleet taheeti gubbaarraan dhiigni keessa kan taree jira. Karaa gubbaatiin dhiigaa kan tare blood clotting jira. Tokko kunis rakkoo. Ka lammaffaarra jiru kana laali. Kuni atherosclerosis qaba gubbaarraayis jalaayis faatiitu walitti keessatti akkumuleet tahee hidda dhiigaa kana dhiphise. Dhiigni keessaan hin darbu. Ka sadaffaa kana koottu. Kuni maal qaba ispaasmii qaba. Keessa nagaa qaba gubbaarraa walitti gad dhofoqe. Walitti dhiphate xiqqaate jechuu walitti. Akka waan adda cituu deemu akkas ta'e. Kuni sadeenummaa foormii isiin ittiin dhuftu. Foormii tana sadeen. Amma gaa'inni kuni akkamitti ittisan prevention isaa. Control of the following four modifiable risk factor. Wantoota risk factorii fooyyeessuun danda'amu afran kana to'achuudhaan isii tana ittisuu ni dandeenya. Ka akkam increase the cholesterol. Yoo cholesteroliin fudhatamu yoo dabale taate isa kana control godhuudhaan. Cigarette smoking, hypertension, DM wantoota afran kana control godhuudhaan isa ittisuu ni dandeenya. Wantoota afran kana.
wantoota kana afran control goone inni neat. Haya level of lipid low density lipoprotein less than 100 milligram per deciliter for patient with coronary artery disease or a coronary artery disease risk equivalent. Normally low density lipoprotein dhibbaa gad ta'uu qaba. Laal normally dhibbaa gad ta'uu qaba. High density ammoo 40 hanga 60 ol ta'uu qaba. Low density kuni nama coronary artery disease qabus warreen riskii qabus riskii coronary artery disease tiin qabamu deema jennus warreen qabus waluma qeeta. Safarri isaa meeqa gad ta'uu qaba? Dhibbaa gad ta'uu qaba. Yoo achi ol kute namtichi kuni riskii keessa jira jechuudha. Amma contribution of smoking. Smoking qoonni ishiin tun qabdu maali as keessatti? Waa sadii qabdi. Tokkoffaa carbon monoxide readily combine with oxygen jedha. Carbon monoxide aaraa wajji seenu suni oxygeniidhaan wajjiin waliin makama. Taakka yeroo oxygenii wajji waliin makame decrease availability of oxygen. Hanga oxygeniin argamuuti gad xiqqeessa jedha. Yeroo oxygeniin hanga qaama keessatti argamu gad xiqqeessite decrease heart's ability to pump. Dandeettii onneen dhiiga kana darbuudha gad xiqqeessaa jedha. Tokko. Qoonni lammaffaadha catecholamine production. Catecholamine isa nervii jechuudha. Nervii stimulationidha. Sympathetic nervii stimulation qabdi. Yeroo inni kun oomishame catecholamine kun ugaa produce ta'e heart rate ni dabalti. Dhawannaan onnee yeroo heart rate ni dabalti akkasumas BP illee wajji dabalti. Blood pressure illee. Yeroo kanammaas maal qabdi? Constriction of coronary artery. Inni kun madduun kun catecholamine kun madduun artery coronary sanirratti akka inni wali dhibbatu ta'a. Oda lammaffaadhaa qabi. Qoonni sadaffaadhaa platelet adhesion. Plateletiin akka waliin maxxanu taasifti. Yeroo kana thrombosiin uumama. Thrombos jechuun clotted ka ta'e sun ka waliin kan ta'e sun. Qooda kana sadeen qabdi. People who stop smoking, namoonni warreen smokingii dhaaban, reduce the risk of heart disease by 30 to 50% within first year. Amata jalqabaa qofa keessatti carraa dhukkuba onneetiin qabamuudha parsantaa 30 hanga 50 gad hir'isan jira. Amata jalqabaa qofa keessatti. Amma gaa manaajimentiin isaa maali? Manaajimentiin coronary artery disease management or treatment. Many people are able to manage coronary artery disease with lifestyle change and the medication. Dhukkuba coronary artery jennuun kana namoonni irra hedduun manage godhuu kan itti danda'an haala jireenyaa jijjiiruudhaa fi dawaa fayyadamuudhaan. Other people namoonni biraammoo with severe coronary artery disease warroottan coronary artery kun severe itti ta'e may need angioplasty or surgery. Surgical barbaadan jechuudha. Angioplasty maal akka taate fuula keenya dura jiran ilaalla. Maaltu baqay wallaansa baqaysanii yaaluu akkamtu godhamaa fi kabiraa manaajimentii keessa referring to registered dietitian for dietary measure. Registered dietitian jechuun nama ogummaa nyaataa barate warreen sanitti ergu nama kana for dietary measure nyaata isaa kana akka inni kennuuf
akka inni safaree fi kana fayyadamee kana dhiyeessijuun. Kabiraa manaajimentii keessaa tokko weight reduction ulfaatina hir'isuudha. Increase physical activity sochii qaamaa taasisuu. Promoting cessation of tobacco use sigaaraa dhiisuudha. Kabiraa early detection yeroodhaan of laaltee ofirratti arguu jechuudha yeroodhaan. And treatment of hypertension hypertensionii yeroodhaan iskiriin gootee laaltee yoo isa qabaate treatmentii isaa fudhachuu. Kabiraa control DM warreen dhukkuba sukkaraa qaban to'achuu DM to'achuu. Maaliin to'atanii? Insuliinidhaa fi metforminii. Metforminii ka afaaniin fudhatanii insuliiniin ammoo ka diratanii. Medication used to decrease low density lipoprotein triglyceride and increase high density lipoprotein. Amma dawaan isaa kennamu dawaan fudhataman kuni lipidii keessaa warreen low density ta'isan gad xiqqeessa. High warreen ta'isan ammoo ni dabala. High density rakkoon qaban jedhu. Akkasumas triglyceride gad xiqqeessa. Triglyceride jechuun kun gosa faatiiti. Free fatty acid osoo hin tahin jechuudha. Dawaaleen akkasii suni eenyu faadha? Lovastatin, Prevastatin, Simvastatin, Fluvastatin fi Atorvastatin jedhaniin. Statin jechuun kun staat godha jechuu inhibit godha. Wanni statin jedhameef inhibit godha jechuu. Maal inhibit godha inni kuni? Enzyme kana. Enzyme HMG CoA reductase jedhamu kana. Enzyme kun cholesterolin akka oomishamu taasisa. Enzyme san inhibit godha. Enzyme kun cholesterolin yooniif qaama keessa dhagee qaamaaf faayidaa hin qabne sanii akka oomishamu godha inni kun. Kanaafuu dawaan kun staat godha jechuudha. Inni kun akkan oomishamne godha. Dawaan lammaffaadhaa nikootinik aasidiidha. Nikootinik aasidiin kun niyaasiinii fi faayibirik aasidiif keessaa qaba. Niyaasiiniin blood lipidii gad xiqqeessa. Lipidii dhiiga keessaa gad xiqqeessa. Faayibirik aasidiin triglyceridein akkan oomishamne godha. Triglyceridein faatiin akkan oomishamne godha. Faayibirik aasidiin. Warreen kun fenofibratiidhaa fi koolofibreetii jedhaniin. Triglyceridein inni kun gosa faatiiti. Nutritionii keessa jira gaafa nutritionii keessatti adda siibaa. Faatii jala faatii keessa waa hedduu jira. Faatiin gosa qabdi. Kabiraa bile acid sequestrate jedhaniini. Bile acid sequestratein jechuun warreen aasidii baayilii kana maxxanee insoluble substance ka uumamtu ka taasisu wanni bulbulamne akka uumamtuu fi low density lipoproteinin akka gad xiqqaatu ka taasisu bile acid sequestrate jedhaniin. Aasidii hadhooytuutti warreen maxxanu jechuudha. Aasidii hadhooytuutti wajjin ka waliin maxxanu. Bind to bile acid to form insoluble substance and the lower low density lipoprotein. Dawaaleen as jala jiran cholestyramine fi cholestypol hydrochloric acid warreen kana. Surgical intervention isaa manaajimentiin isaa kabiraa bakka isanii yaalu. Tokkoffaan stenting jedhaniin. Stenting jechuun hidda dhiigaa keessa shuboo takka baaloonii kaayanii
Stent is introduced into blood vessel on balloon catheter. Catheter waa infilate godhuun wajjiin hidda dhiigaa keessaan kaayanii bakka san advanced into blocked area bakka cufamte san geessanii keessa oofanii jechuudha. Baaloonii sun achi keessatti infilate godhanii afuufanii yeroo baalooniin tun afuufamte stentiin suni akka expand taatu gooti until it fit inner wall of vessel hanga isiin dhaaba hiddaa san qabdutti gamaa gamanaan baaloonii san achi booda deflate keessaa gooteeti deflate taate keessaa baati afurri sun irraa yaa'eeti alatti keessaa baati. Stentiin sun garuu permanently achitti hafti. Yeroo isiin achitti hafte veseliin sun banaa tahaa dhiigni akka keessa dabru taase. Stent jechuun waan shuboo san suuraa kanarra jirti ilaali. Stentiin tuubiidha. Tube placed in the coronary artery to keep it open. Banaa akka taatuuf tuubboo keessa kaayamtu. Sibiila isiin tuni baalooniidhaan wajjin keessa kaa'amti. San booda baalooniin sun infilate godhaniiti hoggaa isiin sun sirriitti adda banamte keessaa walitti deebisanii baha. Tun ammoo qaama namtichaa keessatti hafti jechuudha. Shuboon sun keessatti hafti. Akkasitti banaa akka ta'u godhan sarjikaaliidha amma beekamu. Warreen kaan inni teessi permanently achi teessi. Surgical interventionii keessaa tokko stentingidha. Keessa kaa'uudha stentii. Stentii jechuun shubootan. Kalamaffaadhaa angioplastii jaanii. Angioplastii jechuun wahiin pilakiisan addaan dhifanii hoggaa pilakiin sun adda dhifamte waan san keessaa baasu. Kun amma mala reefurraa adda kuni wanni sun keessa kaayamtu keessatti naftu booda keessaa baati. Angioplastii jechuun baaloon catheteris passed through. Kunis baaloonumaan kaayamti. Catheteraan waan infilate firraa godhu qabuun saniin keessa kaayamteeti through guided catheter to the area near the narrowing. Bakka isiin itti walitti dhiphatte san keessa kaayamtee guide wire inside the balloon catheter shuboodhaan keessa gad harkifamtee balloon catheter is then advanced through artery until tip is beyond the narrowing. Hanga fiinxisaa bakka walitti dhiphatte san irra dhaqutti keessa gad oofaniiti baaloonii bakka sanitti infilate godhan addaan dhifanii pilakii san dhaaba gamaa gamanarra komparas godhan achi maxxansan jechuu gamaa gamanatti pilakii san yeroo adda maxxansan san booda once plaque has been compressed eega plakiin sun compressed taate artery has been sufficiently opened. Karaan arterii sun hanga silaa banamuu qabu baname catheterri sun deflate taateeti keessaa baha. Suuraatti aantu tanarra laali. Jalqaba akkana keessa kaa'amti. Keessa kaa'amteeti san booda tuubboodhaan shuboodhaan keessa gad harkifamtee achi booda keessatti infilate taati. Infilate taati hoggaa isiin pilakii san gamaa gamanatti kompress addaan goote keessaa baasan jechuu isiisan. Kanama pilakii macalaasuudhaafi achirratti waan achirratti uumisan dhaaba gamaa gamanaatti maxxansan. Kabiraa bypass surgery dha sadaffaan. Bypass surgery jechuun healthy blood vessel is removed from leg, arms or chest.
hidda dhiigaa hafayyaa qabu laal nama keessaa muranii miila keessa takka harka keessa yookaan immoo qomarra muraniiti used to create new blood flow passing the heart karaa haaree onni irratti tolchaniif hidduma namticha keessaa muran kanaani fuudhanii irratti karaa tolchaniif bypass graft jaanii karaa san gubbaa dabarsuu jechuudha karaa cufamsan itti dhiisanii kabiraa bypass surgery jaanii bypass graft is enable blood to reach the heart by flowing around bakka cufamde san gubbaa hochiisaniiti the blocked portion of the diseased artery sababa dhukkubaatiin ka cufame san gubbaa kutee onnee taaniif maashaa onnee kaafesaniif akka dhiigni dhaqqabu taasisu gubbaa dabarsanii jechuudha. The increased blood flow reduce angina and the risk of heart attack. Amma gaa hangi dhiiga yaa'uu yoo dabale duraanuu cufamuu sanii jecha anjaayinaan nu fuuldura jira anjaayinaa pectoris jedhanii kunis rakkoo onneeti fi akkasumas heart attackiin dhaaf namtichi kun saaxilama yooniif immoo hanga dhiiga yaa'uu kana daballe rakkoo tana jalaanii baraarama. Bypass jechuun akkana. Bypass jechuun suuraa kanarra laali inni asiin gubbaarraan akkana gaddeemu kuni haareetti ka irra maxxanfame malee duraan hin jiru. Bypass jechuun asiin isa oortaa kanarraa asiin akka gaduu asiinis gamanatti bypass graft jaanninu eega karaan kun cufameehi karaa haaree tolchan jechuudha. Karaan duraan cufamee ture asiini dhiigni asiin dhaqaaf jechuudha karaa kana karaa mahaareetti tolchan kana gaa warreen specialistii onneetu dalaga. Coronary bypass surgery ni akkana. Coronary bypass surgery bakka tanaatiitu bakka gugurraatumti tana suuraa tanarra laali bakki gugurraatumtituun cufamtee jirti asiinis gamanaanis waan cufamtee jirtuuf bakka gurraattii tana bira hochiiftee achitti inni adaadiin kun veenii irratti godhame jechuudha. Inni adaadiin kun inni adiin sun ka duraan jiru moo ni cufame tanaaf kana gugurraatame. Coronary bypass surgery jechuun akkana karaa san gubbaa dabarsuu jechuun hidda dhiigaa qaamuma isaa keessaa fuutee eessee isarraa fuudhanii miila faarraa harka faa akkasumas chest